السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرجتو إلمان أرومو كاكالواني في كاكاريوان إدلا رفضتني بجانا قاعدة تاني ربع ساعتي أم جتدنا كيسا سنجهتي سنين جتا. إن شاء الله فيديو قبابدو تكا عدا قبادة سنين وفي dursa warri tamuu tuwif maatii taatan hedduu takka galatooma warri ganaa haaraa dhuftan kootaanatti dabalama maatii kiyya ta'aa subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha warri maatii kiyya taatan ammoo like yeroo hundaati isiniin jedha. Wanti qabadhee dhufes akkaataa itti rifeensa keenya ittiin qabannu rifeensa keenya akka hin ciccinnee fi akka hin buqqaanee fi akka nu laafuufis ammas akka nuuf dheeratuuf wanta godhu jechuudha waan ofii kiyyaa itti fayyadamu. Akkuma argitanii inni asii argamu kun helba yookiin abishii yookiin shuqoo jedhama. Inni kun ammoo absuudaadha yookiin habba soodaa yookiin habba barakaa yookiin amsuuda dhihama akkasii. Inni asitti argamu shaayii qixalliidha. Inni asitti argamu qarafaadha yookiin daarsii maxuuna. Inni asitti argamu qurufuudhiidha yookiin itti mul'ate qurufuudhi yookiin mismaar afaan arabiffaatiin kan jedhamu. Inni kunillee daakkamaadha. Isa akkamitti gootama jennu asumarratti eegalla jechuudha. Akkuma argitan qurufuudhi kana maankaa kana tokko absuudaallee maankaa isa kana tokko abishiillee maankaa tokko amma kaafe shaayiin shaayii mafruuxa shaayii qixaaliidha jechuudha. Isas maankaa tokko guutuu miti gimmaasha. Inni asitti argamu daarsiin yookiin qarafaa yookiin girfaa kan jedhama afaan arabiffaatiin. Isallee gimmaasha itti goona. Namni shaayii mafruuxa yookiin shaayii kana hin qabne shaayii luptanii kana isinitti mul'isa. Luptanii kana keessaa baastanii luptanii kana itti godhachuu dandeettan jechuudha. Erga asitti walitti naqannee jennee booda maa itti naqanna? Bishaan akkuma argitan bishaan ibiddarra danfisee jira jechuudha. Kun aara isaa keessaa baa bismillah. Finnee asitti akkana itti naqna jechuudha. Asif finnee akkana erga itti naqnee waliin dhoofnee jechuudha. Akkanumatti dhiisnaa jechuudha. Bishaan ho'aadha. Bishaan laazim ho'aa ta'uu qabaata waan zafazzafamuuf jechuudha. Akka zafazzafamuuf bishaan ho'aatti naqachuu bishaan ho'aa fayyadamuu qabaatan. Akkuma argitan aara keessaa bahaa jira jechuudha. Sababni isaatis abishiin wanta bishaaniin kanatti laaftee yoo jette gizee ammoo booddee isaa mataa keenya dibannu yoo daakkame mataa keessatti nuunaaf yoo jira isaa akkanatti ammoo maashinaatti yookiin motomuunatti yookiin daanne gizee dhiqannu rifeensa keessaa nu bahu rifeensa keessatti nuufa hedduu isaa nu rakkisa jechuudha. Anamma isa kana akkanatti godheetiin jedhe hadda dibachuun barbaadu jechuudha. Isinitti argisiisa.